dhugaa dubbachuuf wanti kun dhugaadha moo soba wanti kun jechuudha. Dhugaa ijoolleen tun hidhamtee jirti. Ani dhugaadha amanuuyyuu hin dandeenye jechuudha. Miidiyaan waa'ee isaanii kana haasaa jechuudha. Haadha Daraartuu fi abbaa Daraartuu. Ijoollee miidiyaa, ijoollee xixiqqoolee reefuu dalaguuf baatee waan afaan Oromootiin dalagamu qubee wantoota tokko tokko diraamaa qoosaa waan nama kolfisiisu hojjetaa jiran jechuudha. Garuu wanti akkanaa kun biyya keessatti ijoollee daa'imman reefuu baateetiin waan wayii agarsiistu irratti haga namuuluu garaa jabaachuun maal jechuudha. Amma nu Oromoon biyya qabna jenna. Biyya qabna jenna. Maaliif dararaan kun hundi maaliif raawwatame? Dhugaan baay'ee tokko natti dhagahame, baay'ee tokko na aarsee jechuudha. Maaliif ka xiqqaa ka guddaa hin hidhama, ka xiqqaa hin hidhama. Xiqqooma yoo ati waa dalagde achi hin jijjiiramtu, mataa keessa gadi si dhahan. Yoo ati xiqqooma hojjettee bakka kanaan hin darba yoo jette in osoo ijoolleen tuniin saba biraa taate silaa har'a eessa jirti? Har'a silaa eessa jirti? Miidiyaa meeqarratti silaa beekamtii argattee silaa nama duniyaayyuu qaban silaa. Garuu kophaa isaanii obbolee gargaarsa obboleessa isaaniitiin jechuudha diraamaa kana ka hojjetan. Garuu har'a immoo mana hidhaa seenanii jedhaniitiin yoo wanti kun bahee miidiyaa irratti deemu dhugaa waan akkaan nama qaanfachiisuu fi akkaan nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa dhaga'uufu inuma bakka sammuun kee wirsi jedha. Dhaga'uma dhaga'e iyyuu siin godhu jechuudha. Bakka waan tokko hojjedhu siin godhu bakka si galee. Maaliif jennaaniin osoo saba biraa taate, osoo ummata biraa taate silaa har'a mana hidhaatii miti, silaa bakka isaan jiran kan nu hundinuu nama beeknu jechuudha. Ijoollee waggaa 18 miti waggaa 12 13 hin taane kanneen fuudhanii mee yakkuma maal dalagde jedhaniitiin mana hidhaa seensisan. Mee maaluma dalagde, maal hojjette? Hin hatte moo nama hate gargaarte moo? Dhugaa dubbachuuf jechuudha wanti haasawamuyyuu irraa hin jiru jechuudha. Bakka wanti haasawamu hin jiru. Wanta kana sani jettu hin qabdu si galee. Rakkinni isaanii maali? Dhugaa rakkinni isaanii haga dhaga'uuf muddamee jira jechuudha. Maaliif akka isaan qabamanii mana hidhaa seenan haga dhaga'uuf muddamee jechuudha. Na rabbiin haqa isaanii haa baasu. Bakka kana baaneetiin bakka wanti isaan hojjetanii, wanti isaan barsiisanii dhugaa ijoolleen namni guddaan nama waan hin barsiisne barsiisaa jiranii. Biyya keenya keessa maaltu adeemsisaa jira? Akkaataan isaaniitti yoonaa jiran diraamaan isaanii waan qoosaa, waan kolfisiisaa, waan akkaan nama gammachiisu malee wanta akkasitti siyaasa keessa seenullee miti jechuudha. Garuu makiinaanni yaada tokko malee maal haa Itoophiyaa dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wanti je'amuyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaa yoo isaan kan mana hidhaa seenan taate biyyumaayyuu hin qabnu jechuudha. Maaliif furmaanni isaanii bahuu qaban ijoollee tuniin ijoolleedha. Bar biyya ambaa keessatti nama ijoollee waggaa 18 yoo ta'an malee waggaa 18 gadi haga fe'e wanta fe'e osoo balleesse bar mana hidhaa seenuu miti silaa abbaa isaanii yookaan haati isaanii bakka isaanii buuteetiin dhaabatti malee jechuudha. Yookaan abbaatu bakka isaanii mana hidhaa seena malee isaan tanniin mee baala daa'imman namummaan waan beeyneyyuu beeku bicha akkaataa ittiin isaan itti yaadaniitiin isaan qabanii wallaahi wanti kun dhugaa haga ba'uuf ani muddamee jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugama ijoolleen tuniin mana hidhaa seenteeti moo nama tokko osaa jira? Dhugaa mana hidhaa seente taanaaniin Itoophiyaan seerri jedhan sun hin jiru jechuudha. Seera hin qabdu. Maaliif daa'imman waggaa 18 gadi hin hidhaman. Bakka fe'etti illee yoo ta'e waan feete yoo balleessite iyyuu jechuudha hin hidhamtu. Garuu balleessaan isaan hin qaban jedhee kana jedhullee hin jiru. Ijoolleen tuniin maaliif miidiyaa kanarratti beekamte? Maaliif afaan Oromoo beekama? Maaliif
beekamtii hin argatin bakka achumatti cal jedhaatumaan biyya keessa taa bakka hin nyaatinaa hin dhuginaa hin jijjiiraminaa yoo ta'e malee jechuudha. Machis wanta biraati miti ijoolleen tunniin waa hedduu agarsiisaa jirti, waa hedduu barsiisaa jirti. Akkasitti yuutuubiin isaaniitu laallamuu fi ittiin jiru. Akki isaan itti dalaganii fi akki yuutuubiin isaanii laallamuyyuu garagara jechuudha. Sinigalee silaa nama miiliyoonaan laallaman turanii silaa har'a bakka guddaa nama gahanii garuu wanti sun gargaarsi sun hin jiru. Gargaarsa ofiitiin dadhabbii ofiitiin waan kana bakka kana kagaanii garuu har'a dammoo mana hidhaa seenanii jiranii yoo jedhamu akkaan nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama qaanfachiisallee inuma bakka jireenyi si jibbisiisa beekte isin jibbisiisa lamaan nama rabbi furmaata isaaniif haa fidu dhugaa hidhaman yoo ta'e rabbiin osoo hin buliin osoo hin ooliin rabbi mana hidhaa isaan keessaa isaan haa baasu jedha yoo dhugaa ta'e jechuudha. Wanti miidiyaa kunillee hin beekamu barbaadan dhugaa dubbatanii barbaadan soba dubbatanii wanti beekamu hin jiru. Rabbiin dafee furmaata isaaniif haa godhu jedha. Dhugaa obboleessi isaaniillee akkiitti wajjin qabamuun isaa waan hin oole jechuudha. Rabbi furmaata isaaniif haa kennu. Dhugaa beekamtii rabbiin isaaniif haa kennu. Bakka kanarraayyuu jijjiiramanii rabbiin nu haa agarsiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanti biyyaa kun wanti Oromoo kun hundinuu nama jibbisiisa dhugaa dubbachuufi. Maaliif yoonuma xiqqishuu yoo dalaganii beekamtii akka hin arganneef yookaan immoo akka bakka hojjetanii hin jijjiiramneef wanti hundi bakka xiqqaa guddaadhaan jechuudha. Maaliif akka isaan akkanatti gubatan rabbi haa beeku jechuudha. Sinigalee maaliif akka isaan akkanatti gubatanii xiqqaalleen guddaalleen bakka akka hin jijjiiramne akka xiqqooma hin beekamtiin arganne akka maatii xiqqooma hojjetatee yookaan immoo dalagatee hin jijjiirre luka jalaa dha'uu barbaadan bakka xiqqooma yoo wannaa jee luka jalaa dhahanii gad deebisuu akka inni olii siqne gadi rukutanii akka inni qancaree taa'u akka inni qancaree hin dalagne nama godhanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee tunniin mooraalii isaan qaban jalaa cabsuuf mana hidhaa seensisan wanti biraa hin jiru jechuudha. Akkuma isaan mooraalii godhataniitiin waan kana hin hojjenneef wanti isaan godhan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbiin akka isaaniitiif osoo hin ta'in akka rabbiitiif isaan haa baasu. Wallahi kana caala jajjabaatanii nama dalagan isaan haa taasisu. YouTube isaanii subscribe godhaa fi guddisaa fi viidiyoo isaanii ilaalame guddatu qaban ijoolleen tunniin jechuudha. Maaliif amma isaan rifachiisanii qancarsanii akka isaan waan tokko hin dalagne goosisuu waan hedaniif noommoo YouTube isaanii ilaallee jajjabeessuu qabna. Koomantii bareedaa bareessuu fi qabna. Rabbiin isaan nagaan isaan haa baasu jedhanii gara kiyyaatiin.